Hayyee ooltanii bultanii akkam jirtu? Har'a mata dureen inni qabadhee dhufee daa'ima taa'ee yookaan daa'ima gadameessa keessatti taa'ee yookaan hudduudhaan gadi garagalee dhufe kan jedhudha. Mee waa'ee kanaa akka armaan gadiitti waliin haa ilaallu. Hanga ulfi gadameessa keessaa guddachaa deemtu teessumni mucaas akkasuma bakka qabachaa fi sirrachaa deema. Akkuma turtiin ulfaa dabalaa deemu gadameessi guddataa deema, garaan dabalaa deema. Akkasumas daa'imni gadameessa keessa jiru bakka qabachaa sirrachaa deema jechuudha. Teessumni mucaa qajeeltoo yookaan sirrii kan jedhamu da'umsaaf mijataadha kan jedhamu yeroo mucaan mataadhaan gadi garagalee dhufudha. Noormaali kana yeroo hedduu namoonni kan yeroo jalqabaaf mucaan godhanne akkasitti yaadan. Da'umsi yookaan mucaan sirriidhaan dhufe kan jedhamu yoo mataadhaan dhufedha jechuudha. Yoo kanaan alaa haala sirriitiin miti kan dhufe. Yeroo ciniinsuu yookaan yeroo da'umsaa mucaan mataadhaan dhufuu qaba dirqama. Ji'oottan duraa jechuunis hanga naannoo ji'a 8tti teessumni mucaa gadameessa keessatti ni jijjiirama. Takka mataa gargaragalaa, takka immoo miillaan dhufaa, takka immoo hudduudhaan gad taa'ee dhufaa, takka immoo dalga ciisa jechuudha hanga ji'a 8tti. Kun waanuma eegamudha kan rakkoo hin qabnedha. Bakka gahaa waan qabuufidha gaa'aniin akkas ta'u. Gadameessa keessa bakki gahaa, bakki bal'aa waan jiruuf akka barbaade asii fi achi garagaluudhaan ji'a tokko mataadhaan dhufa. Ji'attaan immoo yoo ilaalamtan taa'ee jira. Ji'attaan immoo yoo ilaalamtan miillaan yookaan qaama biraadhaan dhufuu danda'a jechuudha. Kanaaf hanga ji'a 8tti haalli taa'umsa mucaa kan nama yaaddessu miti. Hanga ji'a 8tti taa'umsi mucaa kan nama yaaddessu miti. Kana dagachuu hin qabu. Ji'a 7tti mucaan taa'ee yoo dhufes, miillaan yoo dhufes kun rakkoo hin qabu jechuudha. Takka ture inni garagala yookaan ni jijjiirama waan ta'eef. Akka mucaan ol garagalee akkamitti beekama? Mucaan akka taa'ee dhufe, akka hudduudhaan dhufe akkamitti beekama yoo jenne tokko haati beekuu dandeessi, lammaffaa ogeessi fayyaa adda baasuu danda'a. Haati akkamiin beekuu dandeessi? Kan jalqabaa haati ulfaa sochii mucaa luqqeettuu ishee irratti asii gaditti dhaga'ama. Asii gadi ishee dhidhiitachuudha miillaan taa'ee waan dhufeef. Garbiraan naannoo laphee ishee quuqqaa fi wanti jabaataa ta'e itti dhaga'ama. Wanti jabaataa ta'e sun mataa mucaadha jechuudha. Naannoo laphee ishee irratti taa'ee waan dhufeef. Noormaalii gadi garagalee waan dhufuuf mataa mucaa gara gajjallaadha. Yoo taa'ee dhufe immoo mataa mucaa garaacha irratti dhaga'ama waan ta'eef yoo qaqqabde garaa ishee wanti jabaataa ta'e naannoo garaacha ishee gara olii irratti yookaan naannoo coggwaaraa isheetti itti dhaga'ama jechuudha. Yeroo garaa ishee qaqqabdu handhuuraa ol waan jabaataa akka kubbaa tuquu dandeessi mataa mucaa jechuudha. Kana malees egaa ogeessi fayyaa adda baasuu danda'a. Akkamiin adda baasaa? Yeroo ogeessi dhahannaa onnee mucaa dhaggeeffatu mucaan ol garagalee yookaan taa'ee hudduudhaan gadi taa'ee jira taanaan dhahannaan onnee handhuura haadhaa olitti sirriitti dhaga'ama. Dhahannaan onnee mucaa noormaalii handhuuraa gaditti dhaga'amuu qaba jechuudha. Mucaan mataadhaan dhufe yookaan haala sirriidhaan dhufe taanaan. Yoo mucaan immoo taa'ee dhufe ta'e dhahannaan onnee handhuura haadhaa olitti dhaga'ama. Mucaan mataadhaan gadi garagalee jennaan dhahannaan onnee handhuura haadhaa gaditti sirriitti dhaga'ama. Bakka hundaatti dhaga'amuu danda'a garuu kan inni sirriitti dhaga'amu yoo mucaan sirriidhaan dhufe mataadhaan yoo dhufe handhuuraa gadittidha. Yoo immoo taa'ee dhufe handhuura haadhaa olittidha jechuudha kan sirriitti dhaga'amu. Mee amma immoo akkaataa sirrii hin taaneen daa'imni maaf dhufaa? Dubartoota tokko tokko yookaan haadholii tokko tokko biratti daa'imni maaliif teessumaan yookaan hudduudhaan taa'ee dhufaa? Noormaalii mataadhaan gadi garagalee dhufuu qaba jenneerra. Maaliif tokko tokko biratti miillaan yookaan hudduudhaan gadi garagalee taa'ee dhufuu danda'a yoo jenne sababni dhibbaa dhibbatti hundisaa kana jechuu baannuyyuu kanneen gurguddoon kan jalqabaa micciiramuu maashaalee naannoo luqqeettuu haadhaadha. Yeroo ulfaa sa'a dheeraa miilla walirra naqatanii taa'uudha. Miilla walirra naqatanii yeroo dheeraa taa'uun kanaaf nama saaxila jechuudha. Akkasumas yeroo taa'an dugda gad cabsanii taa'uu, gad jedhanii taa'uu jechuudha. Hirkatanii yookaan booddatti jedhanii taa'uurraa gad jedhanii yookaan dugda gad cabsanii yeroo taa'an dhibee kanaaf nama saaxila. Kana malees daa'imni tokko ol gadameessa keessa jiraachuu, daa'imni lakkuu yookaan isaa ol sadii fa'aa yoo ta'an carraan kun mudachuu danda'a.
Kana malees sa'a dheeraa taa'uu jechuunis yeroo dheeraa taa'aa turuu konkolaataa keessa guyyaa guyyaan yeroo dheeraa fi bakka hojiis haa ta'u yeroo dheeraaf taa'aa turuun kanaaf saaxiluu danda'a jechuudha. Kana malees immoo miidhaa mormaa fi koronyoo kan madaallii haala teessumaa fi deemmii jeequu danda'an haala kophee isheen godhattee jirtu baalaansii ishee eeggattee deemti moo akkamii koronyoo ishee yeroo deemtu kopheen ishee rakkoo qabaa haalli deemsi ishee rakkoo qabaa kan jedhus ni murteessa jechuudha. Kana malees otoo deemanii yookaan bakka taa'anii tasa dhaabbachuu otoo deemanii tasa dhaabbachuu akkasumas bakka teessee jirtu tasa kaatee dhaabbachuu akkasumas tasa dafanii ka'uun meeshaalee naannoo garaa akka micciiramanii fi karaa sirriin taa'anii akka socho'an gochuu danda'a jechuudha. Kun immoo akka daa'imni taa'ee dhufu yookaan hudduudhaan dhufu gochuu danda'a. Kana malee immoo ulfa taa'anii daa'ima yookaan meeshaa luqqeettuu gar tokko qofaan baachuu. Haati ulfaa tokko osoo daa'ima gara biraa garaatti baattu yookaan gadameessatti baattu yoo daa'ima ishee kanaan dura qabdu yookaan meeshaa adda addaa cinaacha gam tokkodhaan yeroo dheeraa baattee daa'imni gadameessa keessa jiru mataadhaan dhufuu dhiisee taa'ee dhufuu danda'a jechuudha. Kanaaf haati ulfaa daa'imas ta'e meeshaa luqqeettuu gar tokkorraa gar tokkoo qofaan yeroo dheeraa baachuu dhiisuu qabdi. Akkasumas baay'achuu yookaan xiqqaachuu bishaan gubbee yoo baay'ee baay'ates yoo baay'ee xiqqaates haala taa'umsa mucaa irratti rakkoo fiduu danda'a. Kana malees gadameessi yookaan of kaltiin rakkoo fayyaa qabaachuu. Rakkoo fayyaa adda addaa gadameessi yookaan of kaltiin pilaasentaa yookaan uteras kan jennu rakkoo fayyaa adda addaa yoo qabaatan jechuudha. Akkuma jalqaba irratti jenne egaa haadholiin tokko tokko ni gaafatu naannoo fakkeenyaaf naannoo torban 28-32 daa'imni fakkeenyaaf taa'ee jira taanaan hudduudhaan dhufe taanaan daa'imni koo bakkatti deebi'uu danda'a mataadhaan dhufuu danda'a kanaa booddee moo akkam rakkoo qabaa jedhanii gaafatu. Daa'imni ol garagalee jiru deebi'ee gad garagaluu danda'a kan jedhu. Kun egaa jalqaba irratti ibsuu yaaleera. Eeyyee daa'imni yeroo ulfaa taa'ee dhufee gad deebi'ee mataadhaan dhufuu danda'a yeroo ceensu yeroo da'umsi ga'u. Kunis egaa daa'imni baay'een dhuma torban 35 yookaan dhuma ji'a 8tti karaa dhalatan mijeeffatanii taa'u. Mataadhaan gad dhufu jechuudha. Baay'inaanis mataadhaan gad garagalanii dhufu. Daa'imni dura ol garagalee ture gad garagaluudhaan bakka qabatee da'umsaaf qophaa'uun kan baramedha jechuudha. Yeroo hordoffii ulfaa daa'imman hedduun taa'anii dhufuu danda'u, ciisanii dhufuu danda'u, miillaan dhufuu danda'u. Yeroo da'umsi ga'u immoo mataadhaan gad garagaluu kun kan beekamedha. Kanaaf hanga torban 35 yookaan hanga ulfa torban 35 booda yookaan ji'a 8 boodatti waa'ee taa'umsa mucaa gonkumaa yaadda'uu qabdu haati tokko. Ulfa hundumaa keessaa kan hanga dhumaatti ol garagalee yookaan hudduudhaan taa'ee dhufu parsantii 5 qofa. Haadholiin parsantaa 95 ta'an deebi'ee sirraa seerumaan mataadhaan dhufee ni da'u jechuudha. Kana keessaa garuu parsantiin 5 egaa jira. Haadholii 100 keessaa haadholiin 5 tarii daa'imni hanga dhumaatti taa'ee yookaan miillaan dhufuu danda'a jechuudha. Ciniinsuun yeroo qabu haala sirriin taa'een. Haadholii 100 keessaa haadholiin 5 daa'imni taa'ee yookaan miillaan yookaan dalga ciisee karaa sirriin taa'een dhufuu danda'a jenneerra. Akkamiin haati tokko yeroo ulfaa akka daa'imni ishee mataadhaan yookaan sirriidhaan haala sirrii ta'een haala da'umsaaf mijataa ta'een akka dhufu gochuu dandeessi yoo jenne kan jalqabaa guyyaa guyyaan sochii qaamaa yookaan exercise jedhamu akka miillaan deemuu, saayikilii oofuu, suuta yookaan daddafanii exercise adda addaa taasisuu jechuudha. Daqiiqaa 30 guyyaa guyyaan taasisuun baay'ee barbaachisaadha. Isa kan inni sirreessan hanga ta'e jechuudha. Garbiraan immoo hiixachuudhaan meeshaaleen naannoo garaa fi naanneen luqqeettuu akka wal gadhiisan gochuu. Bishaan gahaa guyyaa guyyaadhaan dhuguun dhaqni wal hiikamaa akka taa'u gargaara. Akkasumas luka walirra naqatanii taa'uu dhiisu. Dubartiin ulfaa luka walirra naqattee yoo teesse rakkoo kana saaxila waan ta'eef hanga danda'ametti yeroo teessu luka walirra naqattee dhiisuu taa'uu qabdi jechuudha. Garbiraan immoo kophee koomee dhedheeraa keewwachuu dhiisu. Hiil kan jedhamu kophee komeensaa dhedheeraa ta'e
kan ol ka'e keewwachuun dhibee kanaaf saaxila waan ta'eef kophee filaata ta'e kan jalli isaa wal qixxaata ta'e godhachuun murteessaadha yeroo ulfaa. Daa'imni egaa kan hunda gootee daa'imni diddee ol galagaltee turtee yoo dhufte carraa baqaqsanii yookaan siizeriyaan sekshin yookaan sii sekshiniin da'uun ol ka'aadha. Daa'imni yoo hudduudhaan dhufte yookaan yoo miillaan dhufte yoo dalga ciistee dhufte carraan opereeshiniidhaan da'uu ol ka'aadha jechuudha. Haa ta'u malee darbee darbeellee akkasuma ta'ellee daa'imni hudduudhaan taa'ee dhufee yookaan miillaan dhufee carraan ciniinsuudhaan da'uu osoo opereeshinii hin ta'in ni jiraata. Haa ta'u malee kan kana murteessu eenyudha? Ogeessa fayyaa ciniinsuu yookaan ulfa sana hordofaa jirutu murteessa waan adda addaa ilaale. Fakkeenyaaf kanaan dura haati tokko opereeshinii taatee deesse kan kanaan dura irratti ulfaatinni mucaa hagamii akkasumas haalli taa'umsa mucaa akkamii kan jedhu sirriitti ilaalee kan murteessu ogeessa sana jechuudha. Haalli taa'umsa mucaa sirrii miti yookaan daa'imni mataadhaan dhufe miti taanaan. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Chaanalii kanaaf haaraa ta'an sabskiraayib gochuun dagatina. Kanneen kanaan dura maatii ta'an immoo hedduu galatoomaa. Laayik, sheer, kooment gochuun dagatina. Turtii gaarii. Mata duree biraan ammoo wal agarruutti yeroo gaarii jechuun barbaada.